Akkam jirtan barattoota. Kun barnoota kutaa 8ffaa, barnoota herregaa isa kutaa 8ffaati. Har'a kan wajjin ilaallu boqonnaa tokko irraa eegalleeti jechuudha. Asumaan YouTube keenya kana subscribe gochuudhaan akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Asumaan gama barnootaatti haa ceenu. Boqonnaan tokko lakkoofsota raashinaali jedha. Lakkoofsi raashinaali maal akka ta'e boqonnaa kana keessatti gan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma argaa jirru bu'aalee barachuu kan jedhu jalatti adeemsaa fi xumura barnoota boqonnaa kanaatti lakkoofsota raashinaalii fi firaakshinii ni hiikta, bakkas ni buufta jedha. Hariiroo tuuta lakkoofsota laakkawwii, tuuta lakkoofsa hundaa, tuuta lakkoofsota intiijarii fi tuuta lakkoofsota raashinaalii gidduu jiru nu agarsiista jedha. Lakkoofsota raashinaalii ni tartiibessita jedha. Akkaataa asiin dura lakkoofsota kaawwan qoyyaboota kaawwan wajjin ittiin tartiibessaa turreen jechuudha. Probleemota lakkoofsota raashinaalii ida'uun, hir'isuun, baay'isuu fi hiruun wal qabatan ni furta jedha. Probleemii garaagaraa furuu dandeenya jechuudha. Probleemota qabatamoo lakkoofsota raashinaalii fayyadamuun ni furta jedha. Kana hundayyuu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Seensa irratti boqonnaa kana keessatti tuuta lakkoofsota laakkawwii, tuuta lakkoofsota hundaa fi tuuta lakkoofsota intiijarii irra deebitee erga ilaaltee booda yaadrimii lakkoofsota raashinaalii ni ilaalta jedha. Hariiroo tuuta lakkoofsota laakkawwii, tuuta lakkoofsota hundaa, tuuta lakkoofsota intiijarii fi tuuta lakkoofsota raashinaalii gidduu jiru ni baratta jedha. Hariiroo maalii akka wajjii qaban hariiroo isaas ni ilaalla jechuudha. Akkasumas lakkoofsota raashinaalii tartiibessuu fi sarara lakkoofsaa irrattis akkamitti akka agarsiifamu boqonnaa kana keessatti ni ilaalta jedha. Kana hundas ni ilaalla jechuudha. Qoyyaboota bu'uuraa afran akkamitti lakkoofsota raashinaalii keessatti akka fayyadamtus ni ilaalta jedha jechuudha. Okay. Kallattiimaan tokko gara tokko tuqaa tokkotti yeroo seennu yaadrimee lakkoofsota raashinaalii jedha. Seensa keessatti mata duree kana jalatti tuuta lakkoofsota laakkawwii, tuuta lakkoofsota hundaa fi tuuta lakkoofsota intiijarii irra deebitee erga ilaalteen booda hiika tuuta lakkoofsota raashinaalii ni kennitadha. Kana sadan erga ilaallee booda lakkoofsa laakkawwii, lakkoofsa hundaa fi lakkoofsa intiijarii erga ilaallee booda hiika lakkoofsa raashinaalii kan itti aansinee ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas lakkoofsota raashinaalii tartiibessuu fi sarara lakkoofsota irrattis akkamitti akka agarsiifamu mata duree kana keessatti ni ilaalta jedha. Hariiroo tuuta lakkoofsota laakkawwii, tuuta lakkoofsota hundaa, tuuta lakkoofsota intiijarii, tuuta lakkoofsota raashinaalii gidduu jiru ni baratta. Hariiroo akkamii akka isaan qaban. Akkasumas gadsirrii lakkoofsota raashinaalii murteessuun hima walqixaa gadsirrii waliin wal qabatan ni furtaa jedha jechuudha. Gocha armaan gadii hojjechuun barnoota dura kutaawwan gadii keessatti baratte yaadachuuf yaali jedha. Gocha tokko tuqaa tokko irratti gaafilee armaan gadii deebisii jedha. Tuuta lakkoofsota laakkawwii ibsii jedha. Tuuta lakkoofsota laakkawwii akkuma asiin dura barnoota kutaa 7 irrattis kaasnee turre tuuta lakkoofsota laakkawwii kan nuti ittiin kaasnu lakkoofsi laakkawwii lakkoofsa tokko irraa ka'ee hamma kallattii mirgaatti hamma xumura hin qabnetti kan deemudha jechuudha. Lakkoofsi laakkawwii tuuta isaa yoo nuun jedhu mallattoo tuutaa fayyadamuudhaan kan kaasuu dandeenyu jechuudha. Mallattoo tuutaa fakkeenyaaf qubee guddaadhaan moggaafna A jennee moggaasuu dandeenya. Aan walqixa ta'a. Mallattoo tuutaa mallattoo akkanaa kana fayyadamnee 1 2 3 jennee gama mirgaatitti kan itti fufuu jechuudha lakkoofsa laakkawwiidha. Itaanee baay'irratti tuuta lakkoofsa hundaa ibsine akkasumas lakkoofsa hundaa qubee ittiin fayyadamnee 0 irraa kaafne lakkoofsa laakkawwii dabalatee gama mirgaatti kan itti fufu. Caarra tuuta lakkoofsa intiijarii jedha. Tuuti lakkoofsa intiijarii qubee zaadhaan bakka bu'a. Innis walqixa ta'a. Mallattoo tuutaa fayyadamnee akkanatti garanaan neegatiiva 3 fi itti fufa jechuudha gama neegatiiva. Akkasumas asiin neegatiiva 2, neegatiiva 1, 0, 1, 2 jedhee kan itti fufuudha jechuudha. Gama mirgaa fi gama bitaatittis kan itti fufu jechuudha. Eeshi. Kana wanta guddaas miti irra darbinee hiikoo tokko tuqaa tokko haa ilaallu jechuudha. Hiikoo tokko tuqaa tokko lakkoofsi bifa paa irra qaa. Lakkoofsi bifa paa irra qaatiin kennamee jechuun lakkoofsa bifa kanaatiin kennamee wal irra jechuudha. Irra kan jedhuun kennamee paa fi qaan lakkoofsa intiijarii. Mallattoon kun miseensa ta'uu kutaa 7ffaa keessa kaafnee jirra. Miseensa z jechuun intiijarii jenneerra. Paa fi qaan miseensa intiijarii yoo ta'an fi qaan kan waamsisaan jechuudha. Waamamaa osoo hin taane qaa jechuun bakka waamsisaa jira miti. Qaan keenya 0 irraa addaatiin kan barreeffamuu danda'u lakkoofsa raashinaalii jedhama jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi bifa firaakshiiniitiin barraa'ee bifa mallattoo argaa jirtan kanaan bifa firaakshinii kanaatiin barraa'ee firaakshinoonni kun paan illee miseensa intiijarii negatiiva ta'uu danda'a, poozitiiva ta'uu danda'a. Akkasumas qaanis miseensa intiijarii ta'ee akkasumas ammas deebi'ee qaan keenya yookaan waamsisaan keenya kun 0 irraa adda yoo ta'e lakkoofsa raashinaalii jedhama jechuudha. Tuutni lakkoofsota kana
akka miseensaatti qabate immoo tuuta lakkoofsa raashinaalii jedhama. Akka miseensaatti tuutni qabatee lakkoofsota akkana argamu tuuta lakkoofsa raashinaalii jedhama jechuudha. Tuutni kun qubee kibbu yookaan qaatiin bakka buufama. Kanaafuu yoo barreeffamu kibbuun yookaan qaan walqixa ta'a p over kibbu yookaan paa irra qaa ta'eeti. Paa fi qaan miseensa akkuma amma jenne miseensa intiijarii ta'anii qaan kenna 0 irraa adda yoo ta'e raashinaalii jedhama. Raashinaalii jechuun lakkoofsa foormii a irra baatiin barraahee a irra baatiin yoo barraahe baan kenna 0 irraa adda ta'u akkasumas a fi baan miseensa intiijarii yoo ta'an lakkoofsa raashinaalii jedhama jechuudha. Tuutni mallattoo tuutaa isa kanaan mallattoo tuutaa argaa jirtan kana keessatti yoo ta'e akkuma asitti argaa jirtan tuuta lakkoofsa raashinaalii jennee waamna jechuudha. Paan isa jala isa gubbaa jiru waamamaa yoo jedhamu paan maal jennee jirra waamamaa kan gubbaa irra jiru jechuudha. Yoo jedhamu qaan immoo waamsisaa jedhama jechuudha. Okay. Ammas paa irra qaa keessatti qaan yookaan waamsisaan qaa jechuun maal jenne waamsisaadha kan jalaa jechuudha. Kan gubbaa waamamaa. Paa irra qaa keessatti qaan yookaan waamsisaan 0 ta'uu hin danda'u. 0 ta'uu hin danda'u qabadhaa kana sirriitti. Yeroo kamuu waamsisaan lakkoofsi jala jiru 0 ta'uu hin danda'u. Sababni isaas qaan 0 yoo ta'e lakkoofsichi hiika hin qabaatu. Qaan keenya 0 ta'e lakkoofsi hiika hin qabaatu. Fakkeenyaaf fudhannu tokko irra 0 irra jechuun hiruu jechuudha ni beektan. Tokko 0dhaaf yoo hiramu hiika hin qabu. Lakkoofsi kamuu 0dhaaf hiramuu hin danda'u. Garuu 0n tokkoof hiramu lakkoofsa kamiifuu hiramuu ni danda'a. Kanaafuu lakkoofsi jala jiru kun 0 ta'uu hin danda'u jechuudha firaakshinii keessatti. Fakkeenyaaf 5 irra 0 7 negatiiva 7 irra 0 akkasumas 22 irra 0 kunneen sadan hiika hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan 0f hiramuu hin danda'u waan ta'eef lakkoofsi kamuu. Fakkeenya tokko 10 irra 22 245 irra 398 8 irra 500 909 negatiiva 58 irra 68 negatiiva 18 irra 333 715 fi kan kana fakkaatan miseensota tuuta raashinaaliiti. Miseensota tuuta raashinaaliiti. Kun hundi isaaniitu miseensa tuuta raashinaaliiti jechuudha. Raashinaalii jechuun lakkoofsa foormii a irra baatiin ta'e waan ta'eef lakkoofsi raashinaalii jiruu fi jireenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa hedduu qaba. Amma asitti lakkoofsa raashinaaliitti inni irra fakkeenyaaf 909 akkuma argaa jirtan maaf raashinaalii jenneen foormii a irra baatiin taa'ee hin jiru maaf raashinaalii jennee yoo kan jettan taate foormii kanaan taa'uu dhabuu isaa lakkoofsi kamuu uumamaan maaluuf jalaa qaba tokkoof jalaa qaba jechuudha. Kanaafuu 909 irra tokkoo jennee yaamuu dandeenya. Isa kana jechuun walqixa ta'a 909 walqixa jechuudha. Kanaafuu innis miseensa raashinaaliiti jechuudha. Kanaaf lakkoofsi argaa jirtan kun akka foormii a irra baatiin yookaan foormii firaakshiniitiin taa'eera jennee yaamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya 2 obbo Tolaan ijoollee qaban 5f dabtara walqixa bituu barbaade. Bittaa dabtaraa kanaaf qarshii 92 yoo baase baasiin tokkoon tokko ijoollee isaatiif baase qarshii hammam ta'a? Furmaata isaa ilaallu. Dursa probleemicha hubadhu jedha. Odeeffannoo baay'inni ijoollee waliigala isaa meeqa? Ijoollee 5. Baay'inni ijoollee isaa ijoollee 5. Gabaabumatti qarshii inni baase san ijoollee 5 kanaaf hiruudha jechuudha. Meeqa akka inni baase. Baasii waliigala qarshii isaa 92. Kan barbaadamu baasii tokko ijoollee isaatiif baase. Tokko ijoollee 5f qarshii 92 erga baase tokkoon isaa meeqa akka ta'u jechuudha. Tooftaa hojii jijjiiramatti fayyadamu. Kunis baasii tokko ijoolleef bahe meeqaa bakka haa buusnu. Jijjiiramaa jechuun lakkoofsa isa hin taane qubeelee jiran keessaa tokko fayyadamne probleemii keenya furmaata yoo barbaannu jijjiiramaa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf xaan jijjiiramaadha akkuma isin dura beektan xaan asitti jijjiiramaadha. Jijjiiramaa xaatti fayyadamne furuu dandeenya jechuudha. Gaaficha hojiif mijeessuu. Gaaficha san akkaataa hojiitti jijjiiramaa fayyadamuun hojiif mijeessa. Tooftaa hojii diriirsuudha achi booda. Kana jechuun tokkoon qarshii ijoolleef bahe walqixa jennee jirra. Qarshii wal fakkaatan bahe ijoollee meeqa? Ijoollee 5. Kanaafuu xaa eda'uu 1 2 3 4 eda'uu xaa. Jijjiirama wal fakkaatu walitti hidhamuu danda'an. Kanaafuu meeqa ta'e? 5 xaa ta'e jechuudha. 5 xaa jennaan. 5 xaan kenna walqixa ta'a qarshii meeqa? Qarshii 92 goonee asitti argina. Irra 5 jennaan 5f irra asiinillee irra 5. Maaliif jijjiirama keenya kophaatti hambifachuudhaaf. 5 yoo balleessinu 92 hiruu 5 ta'ee hafaa jechuudha. Kana jechuun baasiin tokko ijoollee isaatiif bahe naannoo qarshii 18f saantima 40
gidduu kana dhufaa jechuudha. Tokkoon barataatiif qarshii 92 ijoollee shanan isaatiif qarshii 18 saantima 40 baasee jechuudha. Akkuma asitti argaa jirru asuma isa kaaheetiin 92 nama shaniif hiree jira. Qarshii 92 nama shaniif qarshii 18 saantima 40 jechuudha. Yookaan bifa barreeffamaatiin haala kanaan isinii kaahee jira. Deebii mirkaneeffachuu. Shantaan wal qixa ta'a 5 baay'isuu 92 irra 5 balleesse qarshiin 92 ta'e jechuudha mirkaneeffachuudhaaf. Lakkoofsa arganne san bakka jijjiiramaa buusuudhaan mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya armaan olii keessatti deebiin argame 92 irra 5. Lakkoofsi kun immoo tuuta lakkoofsa laakkaawwii, tuuta lakkoofsa hundaa fi tuuta lakkoofsa intiijarii miti. Maal miti? Lakkoofsa laakkaawwii, lakkoofsa hundaa fi intiijarii miti. Kanaaf rakkoo kana furuuf tuuta lakkoofsota biraatu nu barbaachisa. Innis tuuta lakkoofsa raashinaalii jedhama. Akkuma hanga ammaatti ilaalaa dhufne lakkoofsa raashinaalii lakkoofsa foormii A irra baatiin taa'ee miseensa tuuta lakkoofsota raashinaalii jedhama jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota raashinaalii jiruuf jireenya keessatti faayidaa guddaa akka qabu probleemiin kun nutti agarsiisaa jedha jechuudha. Okay. Hubadhu jedha asitti. Lakkoofsa tokko irratti yoo mallattoon waamamaa fi waamsisaa lakkoofsa raashinaalii wal fakkaatan lakkoofsa raashinaalii poozitiivii jedhama. Lakkoofsa raashinaalii poozitiivii jedhama. Fakkeenya sadii keessatti 222 irra 245, 278 irra 300, 8,904 irra 5,987, 9,967 kunniin lakkoofsa raashinaalii poozitiivii jedhamu. Maaliif jennaan mallattoon isa gubbaa fi isa jalaallee poozitiivuma waan ta'eef kunneen immoo kunniinis lakkoofsa raashinaalii poozitiivii jedhamu. Kunniinis maaliif yoo jettan mallattoon negatiivaan ni baddi, asittis negatiivaan ni baddi poozitiiva taate. Kanaaf kunis lakkoofsa raashinaalii poozitiivii jedhama. Kan biraa yoo mallattoon waamamaa fi waamsisaa lakkoofsa raashinaalii masaanuu walii ta'an lakkoofsa raashinaalii negatiivii jedhama. Argitanii? Lakkoofsa raashinaalii negatiivii jedhama. Fakkeenyaaf negatiiva 5 irra 10 kun lakkoofsa raashinaalii negatiivii jennaan. Amma asittoo yoo kunis negatiiva ta'e hoo poozitiiva ta'a gaafsan poozitiiv raashinaalii jennaan. Amma kanaafuu negatiiva 5 irra 3 lakkoofsa raashinaal negatiivii ta'a jechuudha. Kan ittaan fakkeenyaaf lakkoofsa raashinaalii waamamaa fi waamsisaa masaanuu walii ta'an negatiiva 13 irra 31, 500 irra negatiiva 71, 1,771 negatiiva irra 19 akkasumas 99 irra negatiiva 55 kan kana fakkaatan lakkoofsa raashinaalii waamamaa fi waamsisaa masaanuu walii ta'an waan ta'eef lakkoofsa raashinaalii negatiivii jennaan jechuudha. Okay. Sadii irratti lakkoofsa intiijarii kamiyyuu lakkoofsa raashinaaliiti. Intiijarii kamiyyuu lakkoofsa raashinaaliiti. Maaliif jennaan jalqaba ka'umsarraa lakkoofsi naachuraal nambar yookaan lakkoofsi lakkaawwiidha tokkorraa ka'a. Tokko lama jedheeti. Iddoo bu'een isaa qubeenaadha yookaan naachuraal nambar. Ittaansee lakkoofsa hundaati 0 irraa ka'ee tokko jedhee gadi fufu. W'dha iddoo bu'een isaa hool. Akkasumas ittaansee lakkoofsa intiijarii qubeezaadha gara negatiivaa fi 0 dabalatee gara poozitiivaatti kan deemu. Ittaansee lakkoofsa raashinaalii amma ilaalaa jirru kan. Kanaaf tartiiba kanaan tokkoon isaa miseensa walii ta'a jechuudha. Lakkoofsi intiijarii kamiyyuu lakkoofsa raashinaaliiti kanaaf jennaan. Akkasumas lakkoofsi hundaa kamiyyuu lakkoofsa raashinaaliiti. Akkasumas lakkoofsi lakkaawwii kamiyyuu lakkoofsa raashinaaliiti. Sababni isaas xaan miseensa lakkoofsa argaa jirtan asitti. Xaan miseensa lakkoofsa intiijarii yoo ta'e xaan keenya wal qixa ta'a. Xaan ilaas birallee argaa jirtan. Xaan keenya miseensa intiijarii jennee kaanirra. Xaa irra tokko intiijarii irra tokkoof jalaa qaba jenne miti reef lakkoofsi kamuu uumamaan tokkoof jalaa qaba. Kanaafuu miseensa raashinaalii waan ta'eef itti dabalamuu qaba jedha. Fakkeenyaaf negatiiv 309 irraa 2871 akkasumas 2675 irra negatiiva 2347 akkasumas negatiiva kan lakkoofsa raashinaalii negatiivii ta'e tokko tooftaalee adda addaa sadiin barreessuun ni danda'ama. Argaa jirtan tooftaalee kanneen barreessuun ni dandeenya jechuudha. Tokkoffaa fakkeenyaaf negatiiva paa irra qaa fakkeenyaaf negatiiva 22 irra 36 yoo jenneen negatiivni gara walakkaatitti jira. Negatiivni walakkaa irra jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan walakkaa lakkoofsota lamaanii gidduu jira. Akkanaanis barreessuu hin dandeenya lakkoofsa negatiivii tokko. Yookaan immoo negatiivicha gara lakkoofsa waamamaatti ol siqsinee akkuma argaa jirtan barreessuu dandeenya. Karaa biraatiin jalattis barreessuu ni dandeenya. Sadan isaaniitu hiikuma tokkicha nuuf kennaa jechuudha. Laala asirratti. Karaalee sadan armaa olii hundinuu waanuma tokko ibsanii jedha. Qabadha. Kanaafuu negatiiva 22 irra 36 wal qixa ta'a negatiiva
gubbaarrattis yoo barraa'u akkasuma jedhama, jalarrattis yoo barraa'u haaluma kanaan jedhama jechuudha. Okay, kan bira tokko tuqaa irratti lakkoofsota raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti bakka buusuu jedha. Akkuma isin dura lakkoofsota fakkeenyaaf akka intiijarii fa'aa beektan lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu sarara lakkoofsaa irratti ni agarsiifna. Akkuma lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa hundaa akkasumas lakkoofsa intiijarii jechuudha. Fakkeenya 5 sarara lakkoofsaa irratti lakkoofsota raashinaalii armaan gadii agarsiis jedha. Ishi A irratti 1/3 fi 2/3 agarsiis jedha lakkoofsa raashinaaliitti. Akkasumas baay'ee negatiiva 2/3 fi negatiiva 1/3 kana duraan dursa gara jijjiirachuu qabna. Gara desimaaliitti 1/3 jechuun 1/3 yoo hirru 0.83 waan akkasii. Akkasumas 2/3 0.66 kana jechuun gidduu eessa argamu? Gidduu 0 fi 1tti argamu jechuudha. Baay'ee kan jiru negatiiva 2/3 jechuun negatiiva 0.66 akkasumas negatiiva 1.3 jechuun negatiiva 0.33 waan akkasitti. Kanaafuu sunis 0 fi negatiiva 1 gidduutti akka argamu asumaan hubachuu dandeenya. Ishi furmaata isaatti yoo dhufnu sarara lakkoofsaa irratti 1/3 fi 2/3 agarsiisuuf 0 fi 1 gidduu argamu jedha. Akkuma amma jenne 0 fi 1 gidduutti argamu. Maaliif jenna? 1/3 jechuun 0.3 waan akkasii dhufu. 2/3 jechuun 0.6 waan akkasii waan dhufuuf jechuudha. Akkuma argaa jirtan bakka diimaadhaan isin ibsee jiru kana gidduu 0 fi 1tti argama jechuudha. Bakka walqixaa sadiitti qooduun akkaataa armaan gadiitti agarsiis jedha. Bakka sadii qoodee jira waan ta'eef jechuudha. Sababni isaa bakka sadii qoodee jira waan ta'eef tokkoon lakkoofsota akkuma ammasitti argaa jirtan kana jechuudha. Okay. Kan itti aanu sarara lakkoofsaa irratti negatiiva 2.3 fi 2/3 fi negatiiva 1/3 agarsiisuuf negatiiva 0 fi 1 gidduutti argamu. Akkuma amma waliin dubbanne negatiiva 1 fi 0 gidduu argamu. Gidduu bakka walqixaa sadiitti qooduun akkaataa armaan gadii agarsiis jedha. Isa kanas dura waliif hirtanii eessatti akka argamu adda adda baaftanii bakka walqixaa inni isiniin jedhe sadiitti qooduudhaan haala kanaan ibsuu dandeettanii jechuudha sarara lakkoofsaa irratti. Okay. Sarara lakkoofsaa irratti 0.5 agarsiisuun 1/2 agarsiisuun waliin tokkuma. Sababni isaa 0.5 walqixa ta'a 1/2tiin walqixa waan ta'eef inni kun lamaan waluma qixaa jechaa jira. Kanaafuu 1/2 agarsiisuuf 0 fi 1 gidduu bakka walqixaa lamatti qoodudha. Bakka walqixaa lamatti qoodudha 0 fi 1 gidduu jechuudha. Okay. Kun 0.5 qoodee nuuf kennee jira jechuudha. Bakka walqixaa lamatti qoodun walakkaa irratti jechuudha. 1/2 walakkaa isaati. Sarara lakkoofsaa irratti negatiiva 0.75 walqixa ta'a negatiiva 3/4 agarsiisuuf 0 fi negatiiva 1 gidduu bakka walqixaa 4tti qooduun akkaataa armaan gadiitti agarsiis jedha. Irra waamsisaa isaa ilaaltan yeroo qoodan waamsisaa isaa meeqa akka ta'e isa ilaaluudhaan qooduu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf kun 0 fi 1 gidduu bakka 3tti qooduun isa gama mirga negatiiva 1tti argamu sanni jechuudha. Okay. Lakkoofsonni raashinaalii lama masaanuu waliiti kan jedhaman yoo fageenya walqixa 0 irraa qabaatanidha. Yoo maal ta'an fageenya walqixa 0 irraa qabaatanidha. Kunis ida'amni lakkoofsa raashinaalii lamaanii 0 yoo ta'edha ammas. Akkuma masaanuu lakkoofsi masaanuu 0 ol godha jennee turre miti. Raashinaaliinis akkasuma fageenya walqixa yoo qabaatan fakkeenyaaf negatiiva 2/3 fi 2/3 0 irraa fageenya walqixa qabu. 0 irraa fageenya walqixa waan argamaniif yoo walitti hidhaman 0 ol godhu masaanuu waliiti jennan. Kanaafuu lakkoofsonni lamaan kun masaanuu walii waan ta'aniif ida'amni isaanii 0 ta'a. Ida'amni lakkoofsa masaanuu 0 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf negatiiva 2/3 ida'uu 2/3 0 ta'a hubadhu. Lakkoofsota poozitiivii raashinaalii jechuun lakkoofsa raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti 0 irraa gara gama harka mirgaatti argamanidha. Maal inni? Poozitiivii raashinaalii. Poozitiivii raashinaalii kan jennuun poozitiivii raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti 0 irraa 0n as yoo ta'e fakkeenyaaf 0 irraa gama harka mirgaa gamanatti kan argaman poozitiivii raashinaalii jedhamu jechuudha. Lakkoofsa negatiivii raashinaalii jechuun lakkoofsa raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti 0 irraa gama harka bitaatti kan argamanidha. 0 irraa gama harka bitaatti kan argaman maal jennaani? Negatiiv raashinaalii jennaan jechuudha. Negatiiv raashinaal fakkeenyaaf 0n kenna as yoo ta'e lakkoofsi gama kanatti jira hundi isaanii negatiiv raashinaalii jennaan jechuudha. Negatiiv raashinaalii jennaan jechuudha. Raashinaalii iddoo isaa mallattoo kibuudha. Negatiiv raashinaalii yoo kan jennu ta'e akkana. Poozitiiv raashinaaliin bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan barreessuu dandeenya. Sadaffaa 0 lakkoofsa raashinaaliiti garuu 0n poozitiivis negatiivis miti. Hin dhufa gaafiin kun qormaataadhaatti. 0 maalidha? Raashinaal nambariidha. Lakkoofsa raashinaaliiti. Garuu 0n poozitiivis negatiivis miti. Lamaanuu miti jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanu asirraa kan itti fufnu ta'a. Daqiiqaan baay'ee deemaa jira waan ta'eef
Subscribe gochuu hin dagatinaa, share godhaa. Galatooma.